هاي جايز خبرتوتا في هردفتوتا يوتيوب channel أبريل أب خورشان فيديو تنخش تك فيديو تنينو باي بيرجون دي سكان من هدون داوت عنده إسنتين هما يا هستول جود إبنين تورموني نمني برات اللي قرتي سبسكرايب لايك شير واللي يقول ودان حاول بريد أبان ونسنجا فيديو تنا أكان قرتي داوت هذا داوت آخرتين كوكوتين هذا لايك شير جودون نهردفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتوتا في جالة همتوتا خيّة الروان بريدو تكان إسنيف قبديدو في يجودا مالي سنجتشون كيسانينو لمو ونين بريدو إسنيف قبديدو في سن وان بوا قدا غرتي يوتيوب channel خينياف قبو أكاميتي غرتي فيديو تيني غرتي نامي هدون داوتمو دنتيسي وانجو فيديو تيني نامني باين داوت شوراف دوفنيتي YouTube studio kana keessa akka gattuina jechuudha. YouTube studio kanarra gizee gattuine inninis akkana nu bana. YouTube studio kanarra gizee ka gattuine video teenya tana akka namni hedduun daawwatu gochuudhaaf karaa salphaa jira. Karaan salphaan sun maali yoo jette isiniin garsiisa. Karaa salphaa asirra haa gattuinu mee malaal tuqaa sadeen xiqqoo sanarra gattuina. Gizee asirra gattuine edit video jeeti asirra nu garsiisa. Isii tana edit goonaa jechuudha asumarratti. Gizee kana fuune irra ol deemneeti tag category comments jeeti asirra nuuf garsiisaa jechuudha. Fuunee asirratti gattu qannaa gizee asirra gattuine booda taagii tana barreessina. Taagii tana barreeffannaa jechuudha. Taagii tana maantiyyaa hedduu itti barreesseen jira. Dilas osoo hin ta'in maqaa hojii barreesseetiin jalqaba irratti as deebi'ee maqoota gartee bika tana maal galchuu qabna maqoota warreen bebbeekamoo gartee chaaneela qabanii chaaneelii isaanii akkaan beekamaa ta'e kanatti barreessine jechuudha. Ookeen jaani ammallee itti fufiina anjaa yoo feete. Amma haa ja'uuni mee akkana gartee haa qabna inni nuka x godhee gartee kophaa nu baasa akkanatti itti fayyadamuu qabna jechuudha. Oromoo bakka Oromoo music inni nu kan nu kophaa nu baasaa deema. Akkasumatti warreen bebbeekamoo hedduu akkatti gartee itti barreeffatuudha qabnaa jechuudha. Oduu haa ja'uuni.
akkatti itti barreeffannee taagii hedduu gartee itti barreeffatuudha qabnaa jechuudha. Akkasi gartee hedduu itti barreeffatuudha qabnaa. Gizee akkatti hedduu itti barreeffannee yuutuubiin keenya nuuf guddataa deemaa jechuudha. Kanaafuu waan na hordoftaniif hedduu galatoomaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh isiniin jaa. Tana booda asumaan akkatti irraa deebinaa jechuudha. Hedduu itti barreesseetiin jira kunoo. Ichumaan akkatti irraa deebitaa. Nagaan tura. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.